ربي نبغلك سفنه تلساتي المدنيا حملتنتي في بنانه حمل أمتك حملتنتي في بنانه حمل أمتك dagaagsituu afaan keenya kunuunsa aadaa jireenya dhalootaaf taana fakkeenya fedha isaatiin galma keenya ifaadha fuuldurri keenya bu'aa badhaasa nageenya. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوة تي في هاملتون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bakka jirtanutti khayrii keessa rabbi isin jiraachisu walumaa rabbi nu aamil keessu sagantaa halqaa lammaffaa marsaa lammaffaatii walitti deebine mata dureen wasaa'ilu athabaati ala addiin fi zamanii alfitna wantoota garaagaraa qabannee gisee fitnaan mokkoroon garaagaraa wanni diinirra nama muceessu giseenni dhufu kana maal qabannee maaltu nu gargaara waan jedhudha. halqaa duraa irratti wanni kun yaachisaadha ammam tokko nama yaachisuu qaba isa jedhu wanni yaachisaa ta'eef tokko lama sadii afur waan jedhu qabxii aga tokko aga daqiiqaa muraasaa wayii kaaseen ture. mata duree kanatu mata duree yaachisaa barbaachisaa anaafis daawwattoota keenya hundaafuu isa jedhudha. arrammoo inshaallah gosti fitnaa kun waan akkamii fayyisa jedhudha. fitnaan kun gosa qaba. irraa eeggachuudhaafu wannumti fitnaa jedhamu kun gosa akkamiiti waan jedhu kanarraan iyyi irraa isinii tuqaa inshaallah bi'iidhnillah tabaaraka wa ta'ala. fitnaan kun hedduu isaati. fitnaan nama muddatu ilma namaa muddatu kuni akkuma bakka jiruutiin wanni hundinuu namni waan ittiin mokkoramu qaba. waanuma diinii kanarraa samuu ceessu qaba. namni gariin fitnaa lama sadiitu sabira jira wanni diinirraa samuu ceessu, namni gariin immoo tokkotu jira, namni gariin akkuma namni ijtihaada godhee ofirraa qolatee deebisuun malee fitnaa danuu isaatu jira. fitnaa hedduu isaatu jira. akka jalqabaatti fitnaa fakkeenyaa fi akka islaamaatti namumti islaamaa kee wal kafarsiisuun kun faantu yoo achirraa fudhanne yoo achirraa jalqabne kun fitnaa jabaadha jechuudha. fitnaa jabaadha. fitnaan amma fakkeenyaaf takfiira namni lafumaa ka'ee abaluu kun amantii islaamaarra hin jiru, abaluu amantii islaamaarraa baheera, utumanni salaatu, utumanni soomu, utumanni wajjuma masgida jiru, isiin kun fitnaa jabduu wayti. fitnaa hamtuu wayti isiin kun waan namni tokko itti momokkorame jechuudha. keessattuu shabaabni gariin fakkeenyaaf yoo firaqarraa fudhannee firaqa khawaarijaan fakkeenyaaf itti mokkoramanii ibtilaa jabaadha, fitnaa jabaadha jechuudha. rasuulli alayhi salaatu wassalaam ayyuma rajulin qaala li akhiihi yaa kaafir faqad baa'a bihaa ahaduhumaa. namni obboleessa isaatiin yaa kaafir namni jedhe yoo dhugaatti waan sana hin qabaanne nam tokko maqattii kanaan deebi'eera jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam. takkaan namtichuma salaanni kaafira jedhamutuyyi dhuguma kufrii haqiiqaa islaamummaarraa millaarraa baasuu qabaadha. yoon immoo hin qabaanne inni yaa kaafiri jedhu kun ofumaa isaatii kufriitti galeera jechuudha. dubbii waan jabaadha, dubbiin waan fokkataa waan hamaa kun fitnaa jabaadha jechuudha. keessattuu nama islaamaa nama diinii kana keessa jiru nama garii akka waan sukuukal gufraan isaa kennamee jiru akka waan waastinnaa wayii tokko qabu abaluu akkanaa warri jedhu kun baay'ee waan jabaadha wanni kun. man a'xaaka as-salaahiyya maaltu damaana sii kenne rabbiin falaa tuzakkuu anfusakum huwa a'lamu biman ittaqaa. lubbuu keessanii qulqulleessinaa an warra akkanaati nahnu warra akkasiitiin jedhina rabbitu beekaa warra isa sodaatu hin beektu. maaliif hin beekamu? ofumaayyuu dubbiin innamal a'maalu bil khawaatiim wa nahnu laa nadri. khaatimaadha kan ilaalamu malee nuti hin beeknu. kanaaf fitnaa jabaadha kun. fitnaan wal kafarsiisuu, abaluu mubtadi'a, abaluu waan akkanaati jechuun kun fitnaa jabaa wayiiti kun jechuudha. fitnaa gisee har'aadha. shabaaba miidhaa jiru keessattuu ulamoota keenya sheekolii keenya gugurdaa maqaa garaagaraa itti baasuudhaan waan garaagaraa jechuudhaan kuni waan ulfaataadha. waan ulfaataadha. kun fitnaadha irraa fagaachuun barbaachisaadha. nama khayrii nama barsiisu ulamoota rabbii
warra diinii kanatti nama waamu warra ikhlaasan hojii kana hojjetaa jiru warra rabbii jecha hojii hojjetaa jiru kana jala tuquun waliyyi rabbii tuquudha beekaa kun يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان على معلم الناس الخير جل الرسول عليه الصلاة والسلام نمني خيرنا ما برسيسو إنه ما ست حديث الشعامي لأن دبت نمني خيرنا ما برسيسو نمني ديني كان ما برسيسو ولما ربي ور خيرنا ما برسيسو كن ور سماواتك يساف دتشي كيساتو إسافي مغفرة كدتا إيفا ما كدتا حتى قلت من بحري كيستا إلي مغفرة كدتاف إيفا ما كدتاف أرارا ما كدتاف يجول سان كيسا نمني وقو أبالو أكنا جرمي مكان اتبافا مي إسلام ما كيسا بابنو كن شزوز ما يجول عالم كان كيسا إن الله وملائكته ربين ملايكان وأهل السماوات والأرضين نما خيرنا ما برسيسو نما ديني كان ما برسيسو استغفار كدتو أتمو كيسا وقو باتي أكس جتو بكا جباجرتا وصوان كان فاني مبافتين الجنو كاناتون فلتين أكدو بيتش جباتي إسا كان وبچون وفي الرأي لالون برباچي سارة ونكون بايي ulfaataadha namni ati abalu kun kaafira ati jettu kun yoo kufrii sana yoon qabaanne yoo إذا لم يتوفر فيها الشروط وشرطين nama kafarsiisuu sun yoo keessatti sharxii isaa hin guuttatin rakkoo guddaa ofii keetiif kufricha fudhattee deebite jechuudha kanaaf fitinaa jabaa fitinaa hamaa ittiin gisee har'a namni ittiin mokkorameedha keessattuu firaqni khawarijaadha ammas gosti fitinaan danatu ammas fitinaa akkuma rasuul alayhi salaatu wassalaam akhiru zamaaniin kana alharaj jedhanii rasuul alayhi salaatu wassalaam namni wal fixuu namni du'uu kanatu danata bayna yaday saa alharaj jedhanii rasuul alayhi salaatu wassalaam قالوا وما الهرج قال القتل إنه يعني أجيتشاتو دنتا جدا والفطوتو دنتا جدا أما نمني ولا ساد أجيسو بوليس سا أجيسو وسيلة ساد إلما وسيلة سا ولا أجيسو وانا كناتو دنتا جدا إنما لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قاتل كان نمني وان لولوفوهم بيكني لولو مدى نما أجيسو مدى هدفني ساكايوز يكن بيني وانا كنات رفجلني حتى المقتول إن أجيف مسمو مالي فجيف ماجدا كان بيني زمان أكنات رفجلني وانا كسي فتنا أكنات يلا كنس قصة فتنا آخر الزمان كيسا رفودا أما قصة فتنا دا فتنة انقلاب الموازين ميزانة ججيرة مجلا آخر الزمان كان ميزانة ججيرة ما ميزانة ججيرة مويتشون حقني باطلة باطل لمحقته ويتشون رسول عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس سنوات خداعات أمتا وقوان تلوفو جنا الرسول عليه الصلاة والسلام وقا كان كيسا كان نمني دقمو يصدق فيها الكاذب نمني كجبو نمني هيا النساء صوبته وجي نساء جتشسا صوبته لقا دبته جنمي لقى فمو زبنا كانت رفجر الرسول عليه الصلاة والسلام وقا هد وقا كسيد رفجرا ويكذب فيها الصادق إنمو لقى دبته مو إن كجيب سيفا ما كجيب جدمان يسادني كان لقى دبتون إن كجيب دلني إسا كجيبون مو لقى دبتا جدني أكسيد زبنا كانت رفجرا زبنا ميزان نقرقل ويتشول بس مرسا كراي ساد أقد ديسو ويتشول ويؤتمن فيها الخائن إني أمانة خيّن جتش كيست وجيسا كيستي أمينة جدما ور أمانة إيقو جدما ويخون فيها الأمين إني مسلمة أمانة إيقتمون ما أمانين إيقن يقول أمي زبن أكناتو جرا يرو أكناتو وقوتا وقاهدو أكناتو أفوف دي مجل الرسول عليه الصلاة والسلام بل أن الرجل التافه يتكلم في أمور العامة وينطق فيها الرويبضة رسول عليه الصلاة والسلام وانسلا واني بيادا واني نمهن دا إلال جسو نمو ما ينتانتو وان بيا كان هاسا وان مسلها قردا كان إساتو هاسا جدن زبانا أكناتو الوفا جدن جدن يرو أكنا كي سجرم يجدن يرو سلانا من الأقا دبتو إن كجيب دلني إذا كجيبون مو لقاد أجرمي أمامنا اتمرمي رفمي أكاسيت قدامو إني خائنين أمينة إني مو أمانة إجتم مو خائنة تو زمانة كناتو فإن زمانة سنة بس
وان فتنة آخر الزمانين كيسا قصة فتنة الفراي أمس قصما فتنة كان الرا فتنة دعاة الضلالة ورّا جرجلنا تنما وامكنا ورّا جرجلنا تنما وامتو جرو آخر الزمانين كان كيسا جرأ كسيتو جرا جرني رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث حذيفة كيستي حذيفة مال جدي نمني رسول عليه الصلاة والسلام وأنا خيري إسان قافتا وكنت أسأله عن الشر يعني مو همتو غرا ركو غرا رانيي رسول قافت معرف rakkoon garaagaraa akka hin dhaqqabne yoona dhaqqabee jedhe yoon isa dhaqqabee jedhe akkamittan jala baay'isa jedhuudhaaf gaafiin kiyya kanuma jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jedhanii ganaa akhiru zamaaniin keessa qawmii tokko dhufanii yahduuna bigayri hadiyyi karaa kan kootiin malee karaa biraa kan qabatanii deemanu karaa kan koo gadhiisanii xurree bareedaa kana karaa bareedaa kana irra kaa'e kana dhiisanii karaa biraa warra qabatanii deemantu jiru jechuun islaamummaadhuma kana keessatti amantuma kana islaamummaatti seenanii karaa biraadha bid'aa karaa rasuulii keenya karaa hin godhin karaa garaagaraa warra qabatanii karaa isaan karaa hin godhiniin qajeeluma isaanii kan hin taane gara biraa kan qabatee deemutu jira jennaan eegasii ammallee gaafatee sahabtichi Huzeyfaan eega khayrii eega kanaati khayriin hin jiramoo hin jiru eega sharrii kanaati jennaan فهل يعني هناك أيضا دعاة على أبواب جهنم دعاة الجرا ورّا قرأ جهنمات نما وامت جلين رسول الله عليه الصلاة والسلام نمني جرد أجهه وامتش جرا كانت أجهه ديمه إبدا سنكيس بوسني ورّا أكنات جرا جركون من بني جلدتنا نمو كينيا الراج نمو ورما لوغا كينيا هاسو أفانو مكينيا ورّا هاسو وانا كانت يعني رسول دبتني حديث الإرادة حذيفة مال جدين فماذا تأمرني إن أدركني ذلك يو قيان سنة الأقبه قيان أكسيكون كرام بريدان إسلام من بريدان كن كرار رسول الركان كن عليه الصلاة والسلام فمي وقو قرب راغو رموكنا مال ناد أمتا مال قوتشون قبا جنان رسول الله عليه الصلاة والسلام مال يعني تلزم جماعة المسلمين وإمامهم يعني جماعة إسلاما قبتي أمة إسلاماتي والجنين أدبه ليفتي جماعة إسلاماتي والجنين أمة إسلاماتي والجنين ديمتا أمة الراء الدئين بئين قباء إن بئين جماعة أمة إسلاما هرّا إسلام ما رجلنو خيري أجتا جلنو karaa rasuulaa irra jiran kana jala qabattee deemta yoo jarri jama'aan qabaanneoo ummanni facaadhuma ta'ee imaamnis yoo jiraanneoo akkaman ta'a jennaan fa'tazil tilka alfiraq firqattii kana kulli isiidha kulli firqaa warra asiinis waamicha garaagaraa geggeessiti asiinis waamicha garaagaraa geggeessiti kulliin isaa immoo waamicha gara jahannamaa nama geessu malee kan karaa jannata nama geessu waan hin taaneef jaratti irraa fagaadhuuti hattaa yoo irraa baatee waan nyaatullee yoo dhabdee jettee usumallee baala mukaallee nyaattee haga duutisitti dhufutti achitti irraa adda ba'iitii qobaa kee jiraadhu jedhanii rasuulli alayhi salaatu wassalaam kanaafuu wannama baasu qobaa achi firqaa garaa garaa jala deemuu dhiifameeti jamaa islaamaa keessattuu ahlus sunna wal jamaa beekamaadha karaa waadiha mul'ataadha جرا وجنين ديمي إلى رسول الله نود كان يشوف عليه الصلاة والسلام جماعة مسلم توتا وجنين إمام جراتي وجنين ديمي جلني رسول الله كان آمن جتشو كناف يعني فتنان قست فتناكون وقصة دنودا أمس قست فتناكون فتنة المال الدنيا كونس متو مساتيك أبينيس فتنادا ربي القرآن كيستي إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم المان كيسن قبينيان كيسن فتنادا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال أمني هندنو وانتي مكرمت قبدي فتنة هدو قبدي وايدو تسي مدته فتنة هندنو
fitnaa ittiin beekamee waan ittiin diinii kanarraa mucucaatee amantii kanarraa ittiin bahu qaba. Kan ummata kan kootii kana ammoo jedhan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Kan ummata kootii kana ammoo almaal qabeenyaadha jedhan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Qabeenyaan kun wanni ummata jallisu, wanni karaarraa dabsu, wanni diinii kanarratti akka inni raggahee hin deemne isa godhu qabeenyaadha addunyaadha jedhan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Kanaafuu wattaqu duniyaa wattaqu nisaa jechuun illee dhufee jira. Waa'een qabeenyaa kun namni isaaf jecha jallate jechuudha. Isaaf jecha soba, isaaf jecha hanna dhaqaa, qabeenyaa isaa tolfachuuf jecha, haala miijjeeffachuuf jecha, jireenya gaarii hin jiraadha jechuudhaaf jechayyii namni hundinuu jireenya gaarii jiraadha jechuu barbaada. Laakiin karaa wallaaleeti, karaa ittiin milkii duniyaatiif karaa wallaaleeti. Inni kaan in hataa, inni kaan gubboo nyaataa, inni kaan ribaa nyaataa. Waa hedduudhaan jechuudha. Fitnaa hedduu sababaa qabeenyaa jiruusaa fooyyeffachuuf jecha jiruusaa fooyyeffachuudhaaf ilmaan kun itti guddifadhaa, hayaata kan kun bareeffadha jechuudhaaf hedduu isaa waan sila rabbiin haraama godhee jiru haraamatti gala jechuudha. Waan sila rabbiin halaala isaa godhe dhiiseeti halaalarraa gara haraamaatti galuudhaan gaafa immoo halaala dhiisee dhaqee haraamatti galuu karaa gadhiisee amrii rabbii khaalafee waan sila Rasuulli alayhi salaatu wassalaam isa dhowwanii jedhamu karaa gadhiisee dhaqee sababaa kanaatiin muucaatee diinii irra dhaqee muucaataa jechuudha. Kanaaf fitnaan waa'een qabeenyaa kun isiidhumaaf wannumtii irra guddaan wanni nama miidhu sani eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Haraama nyaachuun barbaachisaa miti, haraamarraa fagaachuudha, zulmiirraa fagaachuudha. Maaliifi wamaa waa san fayyadu yoo halaalan tan inni nyaatu wanni ittiin jiraatu kun bu'aa isaa hin qabu. Zim jedhee kasbii halaala waan hin taane haraama walitti qabee wayin biraa deema, wayin qabeenyaa sun hin bada, ofii immoo inni immoo sila karaa hin taane walitti qabee jira. Kanaaf hayaata kan kun ittiin tolfadhaa, ilmaan kan kun ittiin jiraachifadhaa jechuudhaaf namni haraama garaagaraatti seenuu hin qabu. Irraa keessattuu waa'ee addunyaa keessatti bareechanii irraa fagaachuun barbaachisaadha jechuudha. Rizqii rabbi gaafa duraa sii katabee rizqii san nyaattu malee hin deemtu. Rizqiin kan keessa addumatti jira. Addumatti rabbi sii katabee jira. Kan ilmaan keetiis hundinuu addumatti katabamee jira jechuudha. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. جبريل تنته ميجرا لن تموت نفس حتى تستكمل يعني أما أجلسي سما في التي قيا إسيدا كنم دنيا الرأى أما نجرات تاجتشون أما كنم يفسنا في طمالي هغسن جراتو مالي قبين يامو باجتا أما نانجرات قبين يامكي أمنا jechuu ammana nyaattee ammanaan jiraattee duuta kan jedhame san waan gaafa duraa garaa haadhaatti isaaf katabamee jiru sana namni nyaatu malee sana fixxu malee hin deemtu. Kanaafuu fattaqullaha wa ajmilu fi talab jedha Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Rabbiin sodaadhaa kasbii keessatti waan barbaaddan keessatti waan kasabdan keessatti addunyaa carraaqxan keessatti karaa halaalaatiin malee haramaa walittiin qabinaa kasbii keessatti rabbiin sodaadhaa jedha Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Bu'aa tokko hin qabu jechuudha. Har'a namatti fakkaata malee waan jiru namaa fooyyessu har'a namatti fakkaatti malee kasaaraa guddaadha jechuudha. Waan sira rabbi sii kenne sana nyaattee fixxee malee duniyaarraa hin deemtu ati. Isa kanaafi addunyaan irra fitnaan jabaan wanni fitnaan jabaan addunyaa kana jechuudha. Qaaruuniin illee Quraana keessatti rabbiin dubbatee jira warra addunyaa kanaan illee fattaname qabeenyaa guddaa rabbi isaa kenne. Qaaruuniin qabeenyaa guddaa rabbi isaa kenne qabeenyaa akkana hin jedhamne qabeenyaa kana rabbiin wabtagi fiimaa ataaka Allahu ad-daara al-aakhira walaa tansa nasiibaka min ad-dunyaa wa ahsin kamaa ahsana Allahu ilayk. Qabeenyaa qabdu kana ofiis addunyaattis itti fayyadamiiti akhiraas ittiin carraaqadhu hojjetadhuuti akkuma rabbiin tola sitti oolee jedhe tola atis immoo tola oolii ittiin khayrii hojjedhu badii ittiin hojjetin addunyaa kanaanii jennaan qaala innamaa uutiituhu alaa ilm. Qabeenyaa kana
kanan argadhe beekumsa kootiin dandeettii kootiin isa jedhuudhaan qabeenyaa akkasitti dhaaddate jechuudha. Wanni Rabbiin seenaa kana nuuf kaasnuuf dubbatuuf Qur'aana keessatti akka nuti ittiin gorfamnuudhaaf qabeenyaa bara kan qabne taate booda fakhasafnaa bihi wa bidaarihi al-ard qabeenyaas isaanis lafatti ittiin citee qabeenyaa sana waliin jechuudha. Qabeenyaan isaa sun isan fayyanne biyyallee hin fayyanne jechuudha. Kanaaf wanni addunyaa kun fitnaa jabaa isa keessattuu rasuulli nu dhaamanidha alayhi salaatu wassalaam. Ammas gostii fitnaadhaa ammas fitnat al-awlaad fitnaa ilmaaniiti. Innama amwaalukum wa awlaadukum fitna ilmaan keessanis qabeenyaan keessanis fitnaadha jedhani rasuulli alayhi salaatu wassalaam. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يا أولى رب التمنتن قبينيان كيسن إلمان كيسن إبادة ربي الرا خيري وجه شورا أكسني شاقل لي ورهنا من كان وجهته إلمان سايو إسا شاقل قبينيان ديني الرأيو إسا شاقل جده ورقس يكون ورهونغو كيس جرو ورقسارا كيس جرو يجو كناف نمني كمان duraan dabarse ilmaan saatiif jecha ilmaan fitnaadha jechuun sababaa isiidhaayyii sababaa ilmaan ittiin jiraachifachuudhaaf jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf ilmaan kootu rakkataa gaafan irraa deeme yatiima taate rakkatti jechuudhaaf har'a harama waan garaagaraa keessa seene namni harama kasbii harama waan hin taanetti gala jechuudha. Kanaaf rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jedhanii إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة جل الرسول عليه الصلاة والسلام المون جدا سببا دوناتي سي لنا نمني لنتا سبا الوتي بجتش دونتا لنتا ولا لا تا يادا تا جل الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا كان كيزت نمني سببا المو سايي المو ساتي بجتش لنمات تغليتشو fakkeenyaaf jihaada fara gufaa sodaate jechuudha fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti maaliif ijoollee koo yatiimummaatti aftisa jedhuudhaaf jihaada rabbiin irratti dirqama godhe akkasumas haraamatti galaa gubboo nyaachuutti galaa sababaa ilmaan saayitiif jecha sababaa ijoollee kan koo rakkatti jechuudhaan donna ta'a ijoollee kan koo ilmaan kootu rakkate jechuudhaaf sadaqaalleen saddaqatu karaa rabbii keessatti waa tokko hojiin hojjetu. Kanaaf ilmaan illee sababaa kanaayyii donna ta'a lunna ta'a yaaddoo garaagaraatti. Kanaaf ilmaan sababaa ilmaatiif jecha sunillee fitinaadha jechuudha. Ilmaan kan kee kun ilmaan ati qabdu kun qabeenyaan ati qabdu kun yoo diin irratti sin gargaarin khayrii irratti yoo sin gargaarin uffata ni'imaa uffatee dhufe malee keessoon isaa niqimaadha jechuudha. Irra keessaa kun uffata ni'imaati laakiin keessoon isaadha ammoo keessoon isaa rakkootachi keessa jira jechuudha. Gubbaan kun addunyaanis qabeenyis ni'imaadha, ilmaanis ni'imaadha. Laakiin qabeenyaan keetiif ilmaan kan kee yoo khayrii irratti sin gargaarin, yoo ibaadaa irratti sin gargaarin, yoo ittiin khayriin hojjetin gubbaa isaa kanatu ni'imaadha malee keessoon isaadha fitinaatu achi keessa jira jechuudha. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu inna min amwaalikum wa awlaadikum fitna. Ilmaan keessanirraa warii keessanirraa fitinaadha gariin isaadha jechuu rabbiin dubbate jechuudha. Kanaaf wanni gosti fitnaa kun fitnaan danuutu jira. Inshaallah raaf mee halqaa keenya asumarratti xumurre inshaallah marsaa dhufuun walitti deebina. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Rabbiin of gargaarsifanne tola isaatiin galma keenya hamiltan tiifi bananne hamilee ummata keenya hamiltan tiifi bananne hamilee ummata keenya dagaagsituu afaan keenya kunuunsa aadaa jireenya dhalootaaf taana fakkeenya fedha isaatiin galma keenya ifaadha fuuldurri keenya bu'aa badhaasa nageenya.